har'a faayoo hajjii imaan akeekkachiisa faayoo kennite irratti ani ulfa garaa qabaa ilma godhadheen jira jettee kuni namni biraatti faayootti bilbiluu faayootti kan bilbiluu imaan jechuudha. Imaan asin dur viidiyoo isiit irratti illee gadhiisan tokko irratti illee faayoo manatti waamtee baay'ee loltee waan hedduu jetteen turte jechuudha. Har'a immoo itti bilbiltee abbaa manaa kiyya mana kana dhiisii abbaa manaa kiyya dhiisii ani ilma isaa garaa qaba jettee akeekkachiisa faayootti kennite jechuudha. Faayoon immoo balaa buustee jirti jechuudha. Maaliif akkamitti dubartii biraa qabda jettee maal jettee dubbattee jechuudha bulinki. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyadaman jecha. Imaan akeekkachiisa faayoo kennite irratti faayoon baay'ee miira keessa galtee natti bilbilanii akkas naan jeessan naan jedhanii jettee dubbattee jirti. Hajjiin achirratti immoo faayoo baay'eetu jechuudha. Namni kun nama akkamiiti? Dhiira akkamiiti? Obboleettiin qabu warra duriisan na fakkaata. Dubartii yeroo ammaa tumamuun kun hajjiin caaltuu irratti akka barate beekna. Tumaa isiitumatti immoo gifiin ijoolleen shamarranii hajjii otoo hin taane ijoolleen shamarranii caaltuu irratti gafan wallahi rabbiin isaanii deebisaa jira. Tokkoffaa maaliif jettan imaan caaltuun gadi baate imaan useente jechuudha. Imaan gadi baatee faayoon useente jechuudha. Mana ishee keessatti sirriitti akka fedhanitti abbaan fedhi isinii ba'a. Kuni dhiirri akkanaa immoo sirrii miti jechuudha. Dubartiin hunda laaluun immoo tuyyuu kun hin barbaachisu. Maaliif dhiira jechuun dhiira dubartii xiqqaatteettee yookiin immoo akka seera shari'aa guuttee kan teettee jira jechuudha. Kun immoo tuyyuu dhugaa rabbii wanni hajjii kun immoo baay'ee tokko sirruuf nama kan jedhudha jechuudha. Yeroo hundumaa dubartoota reeba jechuudha. Yeroo hundumaa caaltuu irratti baratee san dura baratee ani maaliin isaa akkanaa galiin beeku malee. Kana jechuudha faayoon asirratti miira keessa galtee faayoo baay'eetu baay'ee miidhe. Kuni namni kun hamma yoomii qajeela. Komantiin hedduus barreeffamaa fi ture caaltuu irrattis. Ammallee ijoolleen tokko immoo gisee komantii barreessan isin xiqqaata jedhanii faayoo arrabsaa jiranii gaafa dura imaan arrabsaa turan jechuudha. Asirratti imaan amma waan kana kagoote faayoon fayyaalatti na fakkaata akkatti yeroo laalu garuu imaan immoo afaan kana dheeratti na fakkaata. Amma isi mana fakkaatan hin beeku lafa lamii kaanii tarii jaartii biraatis qabaachuu danda'a. Akkuma isheen jettee anis biraa deemaa maal jettee dubbattee jirti. Obboleen kee asirratti kana dhibe jechuudha. Namni kun yoomuma qajeelee dubartii haadha manaa isaa akka dubartii akka dhiira biraatti jaalala qabaatee fi tumaa dhiisee akka immoo gisee ammaa kana biraankiin waan kana hojjetu hin beeka. Akkamitti isa keessaa doofummaa sun baduu akkamitti taate bakka kana garaan hanga ammaatitti hin naqa'uunni hin argu hiriyoonni isaa bitaa mirga hin mootuun taa'u kophaa isaa dubartii tahachuu hin dandeenye. Kophaa isaa barnama dalagee dhagaa mukatti bu'ee dalagee jiraatu. Gisee ammaa dubartiin kophaa ilma qabdu guddifattee jiraachaa jirti mokka. Ani kan agarrame kana jechuudha. Baay'ee tokko hajjiin nama akkamii akka ta'e yeroo hundumaa dubartiin isa biratti saree hanqattee immoo dubartiin akkanaatu nani wallahi dubartii isin hin jedhu maaliif otoo akka feetetti jiraachuu dandeettu dalagatti harka keenya kana keessa jechuudha warqeetu jira. Maali warqee yoo jettan dalagannee jiraanna nuti. Isinillee dalagatee nama jiraatudha. Immootu dhiira